Harantana xaliyaa qorichaa paracetamol kana waliin ilaallu. Itti aansee ammas paracetamol akkamitti liver damage fiduu danda'a? Qabxii lameen tana waliin ilaalla. Bakka nagaan dhuftan jeetiin jira. Hanga dhumaatti obsaan hojii tura. Xaliyaa qorichaa tana mina ilaala. Paracetamol 1 gram tab PO PRNA kana akkamitti dhukkubsataadhaaf ibsina? Akkamitti dhukkubsataadhaaf qoricha kana kanneen gaafin duraatan. Paracetamol maqaa qorichaati. Dhukkubbiidhaaf kan kennamu. 1 graamiin immoo hammasaati. Strengziin isaa giraama 1. Taabii jechuun immoo haala paracetamolitti qophaa'e. PO'n afaaniin fudhataa jechuudha. Paracetamol kun eegama qaama keenyaa akka seenuun afaaniin ta'uusaa ibsa. Itti aansee ammas PRNA jira. PRNA immoo yeroo dhukkubbiin isatti dhagahame fudhachuu qabaa akka jedha. Guyyatti ramiga hajoo kana yeroo dhukkubbiin isatti dhagahamte. Okay, takka ibseetiin jira. Akkamitti dhukkubsataadhaaf dispensi goona? Hajoo kana jechuudha. Paracetamol hoggu takkatti kan fudhatu giraama paracetamol magaalaa keessatti kan argamu giraama miligiraama 500. Saniifuu tableetii 2 fudhataa jechuudha. Hoggu takkatti kan liqimsu. Kadhumaa guyyatti hoggu meeqa fudhata hajoo kana yeroo dhukkubbiin isatti dhagahamtee fudhata kan jiru. Yoo dhukkubsataadhaaf kana liqitti himuu baattan balaa hedduutu mudachuu danda'a. Saniifuu hiikkaan sirrii maali? PRNA jechuun dhukkubbii yeroo itti dhagahamtee yoo heddummaatee guyyatti hoggu 4 garaagarummaa isaa 6tiin fudhata jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf ganama gisee ka'e yoo dhukkubbii itti dhagahamte giraama takka fudhata. Yoo dhukkubbiin san ammaas irraa fayyuu baatte kan fudhatee jiru irraa fayyuu baatte narraa hin fayyine jedhee qoricha san itti hidhuu hin qabu. Za'aa meeqa booda fudhachuu qabaa? Za'aa 6 booda fudhachuu qabaa jechuudha. Guyyaa kana guutuu yoo dhukkubbiin irraa dhaabbachuu baatte garaagarummaa za'aa 6tiin fudhata jechuudha. Guyyatti waliigala maaksimam dooziin isaa meeqa jechuudha? Giraama 4 jechuudha. Sanii ol dabarsuu hin qabu. Dhukkubbiin akka fedhate yoo dabalte. Sanii jecha strip matakkaatu dhukkubsataa saniif kan namaa jechuudha. Haala ammayyaa kanaan fudhata dhukkubsataan. Paracetamol liver damage akkamitti fiduu danda'a? Dhukkubsataan tokko paracetamol yeroo hedduudhaaf kan fudhatu yoo taate, lammadammoo hanga faarmaasistiin yookaan immoo dooktarri isaaf himee ol giraama takkaa ol kan fudhatu yoo taate yeroo dheeraadhaaf hogguu kana liver damage fiduu danda'a. Akkamitti paracetamol liver damage wajjin wal qunnama? Paracetamol yeroo qaama keenya keessa seene orgaaniin paracetamol kana hurreessu break godhu liveridha. Qorichoota hedduu akkas godha. Keessaafuu paracetamol. Yeroo paracetamol kana break down godhee xixiqqeessee hurreessu hangi paracetamol gama toxic substancetti jijjiirama. Yoo dhukkubsataan qiyaasaan giraama takka bichaa kan fudhatu yoo taate hanga toxic substance sanii liveriin qabdee osoo miidhaa hin geessine toxic substance sanii 0 jijjiira neutralize godha jechuudha. Sana jecha dhiibbaa takka illee hin fidu. Dhukkubsataan immoo hanga dooktarri jeen ol kan fudhatu yoo taate, yeroo hedduudhaan kan fudhatu yoo taate, overdose kan fudhatu yoo taate, hammi toxic substance ta'u reefu haa xiqqishoon jeemi ammaan tana heddummachaa dhufa. Waan heddummachaa dhufuuf liveriin immoo toxic substance kana neutralize godhuu hin danda'u amma wanti isaa itti heddummaatee jira waan taateef. Sana jecha toxic substance kun qaama keessan heddummaatee jechuudha. Hogguma kana maal godhaa? Liver cell qabee damage godha. Liver cell damage taanaan sanbooda liveriin keenya damage ta'a jechuudha. Saniifuu liver damage kan dhufu dhukkubsataa yoo likkii fudhachuu baatee fi waan dooktarri jeensan yoo likkitti eeguu baate. Kana liver damage haala kanaan dhufa jechuudha.
Saniifuu gahee kana katabachuu qabu akka liver damage hin dhufne doktara, farmaastii fi peeshantiin gahee kana taphachuu qaban akka liver damage hin taane. Barnoota kana yoo kan jaalattan taate yoo isinii galee jiru taate subscribe, likes, shares godhaa, comments godhaa. Waan isiniif galees kan isiniif hin galeenis qorichatti aanus akkanas dalaguu barbaaddan jalatti comment godhaa isiniin jira. Nagaan naa ta'aa.